Olaka wadunyati mabdoka tasukatae Sena Yesus nama gari ibse vide kanungae Kode chupunu yabate olbae ta umatara Kiristos nurrat yamo kota sao birrat tafera Yero adunya wargamte Dachelaaf debu furmani Korichachi keessa itti yaadu garuu namni naannaween baduudhaaf jettee guyyaa muraasni oofu Yoonaas taakeetti lallabee furmaanni eessaa dhufu mootiin balleessaa isaa baree biyyi hundumtuu jilbeenfatee Waaqayyoos jallisee hin himne araaraan isaa yaadate. Mootiin naannawee yommusi nama qofaadha seeture nyaata dhiiste horiinisi inni silaa dhufuuf ka'ee abaarsichi karaa dafee mandarichis gaalangallee diigamuuf baduusaa nafee yeroo addunyaa wargamtee dacheedhaaf deebu furmaanni korichaachi keessaa jira itti yaadu garuu namni naannaween baduudhaaf jettee guyyaa muraasni oofu Yoonaas taakeetti lallabee furmaanni eessaa dhufu mootiin balleessaa isaa baree biyyi hundumtuu jilbeenfatee Waaqayyoos jallisee hin himne araaraan isaa yaadate. Dachee gaaddisee godaana utuu mootiin jilbeenfatee Olof qaabuu dhiisee daraa yaa isaan koo guddaa qabdu Anummaa kee hundaa dhisnaan gaaffii kaamiif faalan dhabdu Yeroo addunyaa wargamtee dacheedhaaf deebu furmaanni korichaachi keessaa jira itti yaadu garuu namni naannaween baduudhaaf jettee guyyaa muraasni oofu Yoonaas taakeetti lallabee furmaanni eessaa dhufu mootiin balleessaa isaa baree biyyi hundumtuu jilbeenfatee Waaqayyoos jallisee hin himne araaraan isaa yaadate. Akka Daawitiin jaalladhu seera Waaqayyoo sirriitti beekamsi lafa weeraruun bu'aa abboomii cabsuuti onnee keetti barreeffadhu isa baaduun qabne seera dammaa faannan caalaa beeki dhugaa kanan si affeera utuu seera isaa raawwattee bu'aa isaa ofirratti argita akka muka bishaan biraa Onas gaananni margita akka Daawitiin jaalladhu seera Waaqayyoo sirriitti beekamsi lafa weeraruun bu'aa abboomii cabsuuti onnee keetti barreeffadhu isa baaduun qabne seera dammaa faannan caalaa beeki dhugaa kanan si affeera utuu seera isaa raawwattee bu'aa isaa ofirratti argita akka muka bishaan biraa Onas gaananni margita.